Godina Roguduruu Wallaggaa Guduruu loltoonni Impaayar Itoophiyaa dargaggootidhaaf guuruu cimsanitti fufan Jaalaluu Mahmud bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Ergamtoonni biltsiginnaa loltoota seeraa fi naamusa waraanaa hin qabne leenjisanii ilmaan Oromoo irratti bobbaasuun addatti immoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii hidhaatti guuruun dararaa irraan ga'aa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti loltoonni Impaayaratti jiraattota hidhaatti guuruu cimsanii itti fufanii jiraachuun himamee jira. Akkuma aadeffannaa isaaniitti tiksitoonni barcuma Abiyyi Ahimad aanaa Guduruu ganda Laamuu Xaraqoo jedhamu irraa guyyaa guyyaan hawaasa nagaa hidhaatti darbachaa kan jiran yoo ta'u gaafa hagayya 12 bara 2024 dargaggoo maqaan isaa Tuggee Kaasaa jedhamu hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun himanitti dargaggoonni fi ilmaan qonnaan bultootaa hundi aanicha keessaa tokko tokkoon osoo funaanamanii waajjira poolisiitti bakkuma ciisanillee dhabuu dubbatanii jiru. Shagaraana jalduu keessa saamichi qabeenyi namoota irraa loltoo sirnichaan raawwatame jaalbilisi saba waan qindeeffatti qabe. Oromiyaa dirree saamichaa taasifachuun murni biltsiginnaa lafa socho'an cufatti qabeenya hawaasa maqaa adda addaa itti moggaasuun dafqa isaanii waggootaaf itti cabsanii horatan loltoonni sabaaf dhaabbana jedhan guyyaa tokkotti harka qullaatti hambisaa jiru. Haaluma kanaan godina lixa Shagaraanaa jalduu ganda Jawwee Bonii iddoo addaa imalaa jedhamu keessaa guyyaa dheengaddaa hagayya 13/2024 hidhattoonni sirnichaa magaalaa Bonii buufatanii jiran gara bakka sanaatti imaluun qabeenyaa uummataa saamuu jiraattonni himan. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa saamame kunneen maqaan isaanii Baqqalaa Gabbisaa jalaa horii 2, Nugusee Suyyum jalaa horii 3, Mulinaa Lammaa jalaa horii 3 fi Hayilee Xaafaa Hoolaa 5 jalaa saamanii magaalaa Boniitti dabareen qalachaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattotni gandichaa jedhanittis namoonni kunneenis namoota nagaa hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatan ta'uu himuun loltoonni kunneenis kaayyoo saamichaa waan qabaniif nama isaan hogganu waan hin qabneef callisanii dafqa hiyyeessa saamaa jirus jedhaniiru. Godin Bunnoo Beddellee aanaa daabonnaatti ergamtoonni biltsiginnaaf finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun faannoo leenjisaa jiraachuun ibsa. Jaalkenna sabaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhu moggaafachuun ilmaan isaanii kutaalee Oromiyaa keessa jiraatanii fi tiksitoota biltsiginnaa hundaa firoonfachuun hanga funyaanitti hidhatanii uummata meeshaa maleessa nagaan qe'ee isaarra jiraatu irratti gochoota gara jabinaa tilmaama hin qabne raawwachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannatti lukkeeleen biltsiginnaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa waliin ta'uun waraana faannoo leenjisaa jiraachuun saaxilamee jira. Aanaa Daaboo Haannaa gandoota akka Cittuu Qarkaa, Safaraa, Kusaayee fi Coraa Kanaaboo jedhaman keessa maadheeffachuun finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo adda addaatti wal dadammaqsanii qarshii walitti guuruu fi meeshaa waraanaa bituun akkasumas ergamtoota biltsiginnaa qarshiin sossobuun ilmaan Oromoo irratti miidhaa ulfaataa geessisaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandoota kanneen irraa dubbisne himan. Akka namoonni itti dhiyeenyan hordofan jedhanitti ganda dhedheessaa bakka addaa Cittuu Marmaajjoolii yookiin Qanqalcha jedhamtutti hidhattoonni Amaaraa leenjii waliif kennaa jiru. Kanneen hidhannoo guutuu qaban nama 8 ta'u jedhu. 8 kun immoo dargaggoota Amaaraa hedduu leenjisaa jiraachuus himan. Bulchaan aanaa Daaboo Haannaa immoo ofii isaas Amaaraa waan ta'eef isaan qubachiisaa jira. Yeroo isaan uummata Oromoo miidhan waan tokko hin dubbatu. Mismaara fi qorqoorroo bituun uummata Oromoo dirqamaan mana ijaarsisaa fi turuu gabaasne turre. Akka namni biraa tokko jedhutti gaafa hagayya 12/2024 guyyaa naannoo sa'aatii 10tti ganda dhedheessaa bakka addaa Burqaa jedhamtutti hidhannoo guutuudhaan hawaasa Oromoo midhaan eegaa jiran ooyiruu isaanii irraa ari'aniiru. Uummanni Oromoo naannoo sana jiraatu rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu himuun qaama biltsiginnaaf uummanni eeruu laatee yeroof waajjira poolisiitti to'achuun guyyaa muraasaaf qofa hidhanii matta'aa fudhatanii gadi dhiisan jechuun miira aariin guutameen dubbateera. Godin Bawallaggaa Nawaa Magalootti hidhamtoonni siyaasaa dararamaa jiraachuun dhaga'ama. Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Bara bulchiinsa biltsiginnaa kana maqaa uummata Oromoo da'oo godhachuun aangoo harkaa qabanitti fayyadamanii ilmaan uummatichaa maqaa farra taayitaa keenyaati jedhuun dararaa irraan ga'an ammeessanii jiru. Dhuma kanaanis hidhamtoonni siyaasaa godina Bawallaggaa Nawaayyuu Tuqaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduun waggootaaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiran danuu ta'uun kan beekamu yoo ta'u muraasni maqaan nu ga'ees qindeeffanneerra. Nawaayyuu Tuqaa ganda Boonayee Moloo iddoo addaa Burqaa jedhamurraa namoonni maqaan nu dhaqqabe Maartaa Bijigaa Hordofaa,
Sannaayit Bijigaa Hordofaa, Laggasee Abbabaa Ayyaanaa, Huulii Tolosaa Beenyaa, Misgaanuu Tashoomaa Galataa, Addaamuu Gurmeessaa, Maskaayetee Laggasaa, Nagaraa Galataa, Milkeessaa Bulii, Gaaddisaa Waaqumaa Taaddasaa, Addisuu Guusan, Yaaddessaa Iddoosaa, Tsaggaayee Geetaachoo Maammoo, Sandaabee Tasfaa Guuttataa, Siisaayee Tasfaa Guuttataa, Misgaanee Dargee Moosisaa, Shittaayee Dandanaa, Gammachuu Mitikkuu Hordofaa, Addisuu Fayyeeraa, Abdii Tasfaayee Fayisaa, Gammachuu Kaasa'uu, Malkaamuu Uummataa, Tsaggaayee Maarqos, Caalaa Eebbaa, Misgaanuu Taammanaa, Rabbummaa Hiikaa, Yoonaas Taayyee, Yaalaa Fayyaa Abdii fi Soomaa Dhangaa kanneen jedhaman dabalatee namoonni hedduun hidhamanii jiraachuun beekameera. Dhaabbati fayyaa addunyaa dhibeen maarii jaldeessaa kutaalee Afrikaa hedduu keessatti faca'ee fayyaa addunyaaf yaaddoo ta'uu yeroo lammaffaaf labsee jira. Dhimma kana irratti Oromiyaa 11 fi yaada kan kennan hojii gaggeessaan olaanaan hospitaala waliigala Nageellee Arsii Dr. Balaayin Lataa dhukkubni kun kallattiin nama irraa gara namaatti kan daddarbu ta'uu fi yeroo gabaabaa keessatti saffisaan faca'uun gaaga'ama hamaa kan qaqqabsiisu ta'uu dubbatanii jiru. Ayyaamtuu Abdii guutuu oduu kana qabdi. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen maarii jaldeessaa kutaalee Afrikaa hedduu keessa faca'ee fayyaa addunyaatiif yaaddoo ta'uu yeroo lammataatiif labse. Dhibeen akkaan tamsa'uu fi maqaa maarii jaldeessaa yookiin monkeypox jedhamuun beekamu kun jalqaba wayitaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti faca'uu eegale yoo xiqqaate namoota 450 ol ajjeesee ture. Dhibeen kun yeroo ammaa giddugaleessaa fi baha Afrikaatti babal'ataa jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Diirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom saffisni dhibeen kun ittiin Afrikaa keessaa Afrikaan alattis ba'ee tamsa'aa jiru baay'ee nama yaaddessa jedhan. Akkaataa akaakuuwwan dhibee kanaa ittiin tamsa'aa jiranii fi lubbuu namaa gaaga'aa jiran saayintistootatti yaaddoo guddaa uumee jira. Biyya keenya Itoophiyaa keessattis tamsa'uu mala jechuun ministeerri fayyaa biyyattii akeekkachiisaa jira. Dhimma kana ilaalchisuun Oromiyaa 11 hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala waliigalaa Nageellee Arsii kan ta'an Dr. Balaayin Lataa kan dubbise yoo ta'u dhukkubni kun kallattiin namarraa gara namaatti kan darbu ta'uu himanii jiru. Karaalee dhibeen maarii jaldeessaa ittiin daddarbu keessaas wal tuttuqqii, wal quunnamtii saalaa, uffata walii uffachuunii fi dhiheenyatti hafuura walitti baafachuun karaa dhibeen kun ittiin tamsa'u keessaa isaan ijoo ta'uu himan. Monkeypox jedhamu kun vaayirasiidhaan dhufa. Dimokiraatik Riippaabilik Koongootti akka lakkoofsa Awurooppaa naannoo 1970tti yeroo jalqabaatii fi namoota irratti kan mul'ate. Yeroo namoota qabu jedhee ho'a qaamaa itti fiduu, mudaan muddiin isaanii ta'uu, darbees qaama isaanii fuularra dabalatee bakka hundatti dhiitoonni jiraachuu, gogaa irratti shiftoonni guguddaa ta'e ba'u. Shiftoon kun haga bishaan guduunfuu, haga gara malaatti jijjiiramuu, haga dhoohuu dhaqqabu, qaama hunda keessa dhukkubbiin itti dhagaamuu fi kan kana fakkaatan fida. Darbee naannoo ijaarratti kan ba'u yoo ta'e iji isaanii akka hin ilaalle gochuu, namootni gogaa isaanii hedduminaan kan madeessu waan ta'eef sababa sanii fi dhukkubbii adda addaatiif kan isaan saaxiluu fi darbees du'aatiidhaaf kan isaan dhaqqabsiisu ta'uunsaa ni barama. Itti dabaluunis Dr. Balaayin dhibeen kun yeroo gabaabaa keessatti saffisaa fi baay'inaan faca'uun gaagama hamaa qaqqabsiisuu akka danda'u himan. Giddugalli ittisaa fi to'annoo dhibee Afrikaa gabaasa hagayya 14/2024 baaseen biyyoota Afrikaa 13 keessatti namoonni 2863 dhibee kanaan qabamuu fi namoonni 517 dhibichaan du'uu ibsee jira. Itoophiyaatti buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee fi Moyyaalee dabalatee iddoowwan garaagaraatti hojiin to'annoo fi qulqulleessa hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa biyyattii ibsee jira. Akkasumas namoonni mallattoo dhibee kanaa ofirratti argan dhaabbata fayyaa dhihoo jirutti akka gabaasan yookiin sarara bilbila bilisaa 952 fi 8335 akka bilbilan akeekkachiisee jira. Faawundeeshiniin Doktora Kabajaa Artiist Alii Birraa fi Yuunivarsiitiin Haramayaa waliin ta'uudhaan kora gaggeessaa jiraachuun himamee jira. Hojii gaggeessaan olaanaan Faawundeeshinii Doktora Kabajaa Artiist Alii Birraa obbo Asad Faamii kaayyoon guddaan Faawundeeshinii karoora guddaa Artiist Alii Birraa jiraateef galmaan ga'uu akka ta'e dubbatanii jiru. Daraartuu Shaamii bal'aa oduu kana qabdi. Faawundeeshiniin Artistii Alii Birraa fi Yuunivarsiitiin Haramayaa waliin ta'uun kora gaggeessaa jiraachuun himame. Hojii gaggeessaan olaanaa Faawundeeshinii Artistii Alii Birraa obbo Asad Faamii akka jedhanitti kaayyoon guddaan Faawundeeshinii karoora guddaa Artistii Alii Birraan jiraateef galmaan ga'u akka ta'e ibsuun
Bu'uuruma kanaan artistii Ali Birraan barnoota fayyaa fi hojii tola ooltummaa irratti hojjechaa turu isaa yaadachiisuun faawundeeshinichis tajaajila wallaansa fayyaa si'ataa gochuu fi hojii tola ooltummaa irratti hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Korichi faawundeeshinii artistii Ali Birraa fi Yuunivarsiitiin Haramaayaa waliin ta'uun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, kaayyoo Dooktora kabajaa artistii Ali Birraan jiraateef milkeessuuf tajaajila wal'aansa fayyaa si'ataa gochuu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kora gaggeeffamaa jiru akka ta'es ibsamee jira. Kanaanis Yuunivarsiitii Haramaayaa wajjin ta'uun korri biyyaalessaa qorannoo fi barnootaa gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ogeessota ogummaa garaagaraa qaban 12 ta'an biyya alaa irraa afeeruun haala barreeffama qorannoo piroojeektii daa'immanii fi fayyaa sammuu dargaggootaa irratti leenjiin kennamaa jiraachuu obbo Asad Faamii himan. Bifuma wal fakkaatuun faawundeeshinichi hojii tola ooltummaa irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis meeshaalee wal'aansaa fi qorichoota garaagaraa deeggarsaan kennaa akka jirus ibsamee jira. Itti dabaluunis leenjicha irratti barsiisotaa fi ogeessonni fayyaa Yuunivarsiitii Haramaayaa hirmaachaa kan jiran yoo ta'u, ogeessota biyya alaa muuxannoo qabanii fi hojii tola ooltummaa hojjetan wajjin ta'uun kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansa Yuunivarsiitii Haramaayaa magaalaa Hararitti kennamaa jiraachuu himan. Faawundeeshiniin artistii Ali Birraa hojiilee baay'ee hojjechaa kan jiru yoo ta'u, kanneen keessaa deeggarsa meeshaalee wal'aansaa fi qorichoota biyya alaa keessatti malee hin argamne deeggarsa jiddugala wal'aansa fayyaa kaansarii artistii Ali Birraaf bifa deeggarsaan kennamu ibsan. Gama birootiin ammoo Itoophiyaa keessatti qorichoonni irra caalaa waggoota 50 dura oomishaman tajaajilaaf itti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u, qorichoota haaraan bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Dhaabbileen daldalaa saansaman 24,000 waliigaltee mallatteessuudhaan baramanii jiru. Itoophiyaatti imaammanni diinagdee haaraa hojiirra ooluu hordofee dhaabbileen daldalaa gatii hin malle dabalan 885 guyyaa kaleessaa saamsamuu fi hayyamni dhaabbilee daldalaa 4 haqamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksisee jira. Akkasumas dhaabbileen daldalaa oomisha dhoksan 26 saamsamuu isaanii ministeerichi ibsee jira. Gama biraatiin dhaabbileen daldalaa 24,328 sababa gahaa malee gatii dabaluun saamsamanii turan waliigaltee mallatteessuun banamuu isaanii ibsamee jira. Akkasumas daldaltoonni 225 to'annoo jala oolanii turan karaa seera qabeessaan hojjechuuf waliigaluun gadi lakkifamanii jiru. Hojii hordoffii fi to'annoo taasifamaa jiruun konkolaattonni dameelee gumuruuk hunda keessatti dhaabbatanii turan akka socho'anii fi oomishaaleen haaraan gara biyyaa akka galan taasifamaa jiraachuu ministeerichi ibsee jira. Kana malees hordoffii fi to'annoon oomishaalee midhaanii kanneen akka xaafii, qamadii, ruuzii, paastaa, mokroonii fi kanneen biroo irratti taasifamu cimee kan itti fufu ta'uun ibsamee jira. Liqeessitoonni liqaa boondii Itoophiyaa irraa qaban biyyattiin qabeenya haadhoraa dhibbeentaa 20 hir'isuuf yaaduun isaan mufachiise. Liqeessitoonni boondii biyya alaa Itoophiyaa irraa doolaara biiliyoona 1 qaban yaada mootummaan dhiyeesse irratti mufii qabaachuu beeksisanii jiru. Daraartuu Shaamii bal'ina isaa qabdi. Liqeessitoonni liqii boondii Itoophiyaa irraa qaban biyyattiin qabeenya haadhoraa dhibbeentaa 20 hir'isuuf yaaduun isaa mufachiisuu himatan. Liqeessitoonni boondii biyyoota alaa Itoophiyaa irraa doolaara biliyoona 1 qaban maallaqa isaanii haadhoo irraa dhibbeentaa 20 akka hir'atuuf yaada mootummaarraa dhiyaate irraa mufii qabaachuu beeksisan. Garichi haala gama diinagdee Itoophiyaan hir'ina gatii akkanaa akka dhaqqabsiisu ta'uu isaa hin argine jedhan. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa ibsa dhiyeenya baasaa jiruunis liqii deebisuuf amala amanamummaa gaarii waliin kan wal simsiisu akka hin taane ibsan. Gama mootummaa Itoophiyaan dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamus hanga ammaatti deebii hin kennine. Itoophiyaan ji'a muddee dabreerraa kaasee biyyoota addunyaarraa liqiin boondiin irra jiruu fi osoo hin kafalin jirtu ta'uu isiitii fi ergasii sirreeffamni yeroo liqii deebisuu akka dheereffamuuf gaafachuun adeemsa irra jirtudha. Karoora liqeessitootaaf boondiif dhiyeessiteenis kaapitaala liqeessitoota boondii irra jiru gara miliyoona 800tti gabbuusuun dhibbeentaa 20 hir'isuun jalqaba ji'a kanaarratti liqeessitootaaf ibsa kennitee jirti. Itoophiyaan bara 2020 takka caaseffama garee biyyoota 20 yookiin G20 jalatti kan ilaalamu yeroo liqii itti deebistu irra deebiin akka ilaalamuuf kan gaafattee ture yoo ta'u, adeemsarra osoo jiru waraanni waggoota 2 biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture ka'uu hordofee lafarra harkifatee ture. Gama biraatiin ji'a adoolessaa dabre kana keessaas fandii maallaqa addunyaa irraa waliigaltee maallaqa doolaara biliyoona 3 olii IMF irraa argattee jirti. Ji'a waxabajjii dabre IMF gabaasa baaseen Itoophiyaa irraa liqii doolaara biliyoona 28 olii jiraachuu ibsee jira. Ji'a sadaasa dabreetti liqeessitoota boondii waliigaltee irra ga'uu kan dhaabde Itoophiyaan liqaan boondii doolaara 1 irra jiru bara 2028 hanga bara 2033tti akka kafaltuuf yaada dhiyeessitee turte irratti walii hin galle.
Barataan hidda dhaloota Itoophiyaa Himan Baqqalaa barruu Times irratti daa'ima cimaa bara 2024 jedhamuudhaan filatamee jira. Barruun namoota addunyaarraa dhiibbaa uumaniif beekamtii laachuun beekamu Time dhalataa Itoophiyaa saamunaa wal'aansa kaansarii waan gogaa garaagaraatiif ta'uun malu hojjetan Himan Baqqalaa daa'ima cimaa bara 2024 yookiin Kid of the Year jechuudhaan filatee jira. Saayintistiin ganna 15 biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Virgiiniyaa keessatti barataa kutaa 10ffaa ta'e Himan Baqqalaa saayinsistii akkaataa kaansarii gogaa itti yaalamu jijjiiruu danda'u jechuudhaan barruun Time isa jajee jira.